Ammatimoo baatii maskaram gaafa 28 isa fuula dura torban lamaaf godhatti taasiggatti ammas deebi'ee dhiisa jennaan dhaqee yaalchise otuma yaalchisuu bakkeerraanii dhiisoon sun bala'e hin fayyiteedhe yaadena kiiminis bakka hin fayyiteedhe isa dhiisee keessatti deebi'eetu qoonqoo isheetti gadi dhoobe midhaan lagee gaafa isheen du'uuf jettu deebitee achumatti geesseenna duuteetti bakka maal gochuuf qabatte teessaa geesse hospitaalatti malee naan jedhanii hospitaalatti gaafan fidu gaafa maskaram 28 hospitaala fidee gaafan gashuu ariitiidhaan mootoraan an fidee gashee ilaalaniitu kuni falan qabu ciiftee yeroo dheeraa yaalamuu barbaachisaa iddoo siin qabnu ajjeeftee fiddes waan ta'eef waan godhu qabnu fuudhi deemiti yoo danda'ame dhaqii mana iddoo dhuunfaatti ciibsi yaalii yoo dadhabame immoo akkuma taatu malee dhaneenaan otoo waan tokko isheen argatin achii fuudheen bahe naannoo kanarraa mana kiibii tokkotti geessina mana kiibii tokko dhiise achii monaa tokkomanii achitti immoo geesseenna birrii 5,000 qabsiiftee ciibsita yoo danda'ame fayyuun fayyiti garuu birrii 5,000 qabsiiftee ciibsitana ani birrii 5,000 qabu mucaan kun ijoollummaa ishee kaatee dhukkubsataa turte birriin qabu hundumaayyoo isheetti fixe sadarkaa dhumaati kanaaf birrii xiqqoon qabu birriin harka jirtu birrii 800 duwwaa silayyuu birrii 1,000 duwwaa qabadhee dhufe 200 immoo kana tuun jedhu tiraanspoortii waan adda addaatti fixeera waan ta'eef birrii 800 duwwaa qaba kanaan immoo waama tokko masaakashaa argachuu hin dandeessi jedheen gaafadhe jennaan sababa akkas jetteefi mee siyyaalaati ciibsuun hin danda'amu kamatti marfee gargalaaf ganamaan siyyaa jajanaan jenna egaa jimaata gargala dhaqaniin 28 maskaram 28 suni yaalii sana jammarsiisee ganama sanbadduraa deebiseen keessa dhiyaa'uunanii fuudhee mana wasiila kooti as duwwaa furan bula achi gaafan geessu halkan sana gaasa du'aatii hin duute amma waa'ee du'uu ishee miti birriin ittiin fuudhee galuun qabu waanan godhuun qabu reeffasee maalan godha jedhee takka mucaa tokkotti bilbilee dafi ariitiidhaan mootora naa fidi mucattiin du'aa itti fuudheen galaattiin jechuudhaaf yoo duute rakkisaadha jedhee takka immoo dhiiseetanii waaqayyo madduma kadhannaatti faangeessa dheen immoo takka garaa jabaadha kanan halkan sana bule ganama mana kiimii sanatti deebisee gaafan geessu fooyyeen qabdu jenna isheen fooyya'an jirtu ammas immoo itti jijjiirrateen jedhe hindaganaan immoo marammaree dhaadhannan qo'a amman marammareenaa dhiisaati anoo kadhannaattan waaree ana booda jiradhanii kadhannaattan geessaan jedhe idaamee sana waaree booda nan fideega gaafan fideedhu addanatti otuma waaqeffannaa isheen akka na bukketeessi kadhannaa gaafa jammaru namni waaqayyoo kuni afuura du'aadhee irraa ifatee dhufee qabee na bukkeedhaa achi as baasee kadhate achumaani samba guddaa itti fufeen kadhachiiseef ganama nan dhufee galgalas hin kadhatameefi facaasaatti fufamee galgalaaf ganaman kadhatameefi maadaan sun achumaan inni qoqqootti gadi cophee ajjeesuudhaaf ka'e irraa qooree normaal taatee isheen hin fayyi. Harka keenya walitti humne gooftaa galateeffataaf haleluuyaa. Manni yaalaa kan dadhabee gara kana gaafa fiddan fayyina guutuu argattee baate. Fayyina guutuu argattee baate kana duwwaatu hin taane amma isheen normaal taatee egaa facaasa akka sa'aatii kadhannaan utuu kadhatamaa jiru ani waa isheen dhiphadha malee ofii kooti dhukkuba coggaarraatiin qabamee ani waggaa 22 guutuudha kananii manni yaalaan na dadhabee waa'ee jireenyaa yaadaan jiru kana booda waa'ee du'aa yaadaa jira malee ofii kooti waa isheen dhiphadha malee ofii nan fayyas jedhee mana kiimis hin dhaqu ofumaatiin rakkan godhee murteessee dhiise dhaqan kun hafee waa'ee dhukkuba kootii irraan fadhee ragaa sadarkaa nan du'aadha malee jireenya miti waan ta'eef waggaa 22 dhukkubsatte dhukkuba garaachaa kalee hir'ina dhiigaatiin qabamee baay'ee dhiphataan ture waggaa tokko immoo midhaan iyyuu nyaati nan taa'aa ture dhiisuma kana iyyuusuma waggaa 22 kana gidduutti iyyuu midhaan sirriitti nyaadhu nama akka citaatu adeem fuula koo kanarratti bakkeetti ba'ee qabaasaana ta'eeti narraa gugurraacha'ee akkasii lubbuun na keessa raafan ofumaa deema malee nama jedhame waan yaadamu miti hojii hin danda'u nyaachuu hin danda'u waa'ee tokkotti hin galu. Ani egaa waa'ee dhukkuba koo yaadachaa jiru kan isheen na rakkisaman iddoo ilma kana naannoo kanan taa'a ammas kadhannaadhaaf namni waaqayyoo gaafa ba'u tajaajiltoonni dhufanii asitti na baasanii asii dhufeen jilbeenfadhee biirootti na geessanii naa kadhatamee gaafa naa kadhatamee jedhu amman fayyitaati gaafa itu deebii dhugaa bayani dhuga baatii kun iyyuu narra ture haala xinnoo karaan keenya baa rakkisaa ta'een iyyuu ture malee
Ama baatii ja'affaa galee baatii tokkoffaa keessadha kun kan raawwatame waan ta'eef. Ana achumaan nan fa'i. Gaafan galeedhu buddeena yaa'unan namoota biratti buddeen nyaadhu. Maaliin akkamittiin buddeena nyaattaa naan jedhe. Duraan buddeen nyaata waan ta'eef. Duraan buddeen nyaata waan ta'eef guyyaa gaafa sanii kadhatame kaasee garuu nagaa keessanii. Guyyaa sanaa kaasee isaan galee buddeen na nyaadhe isa waan gubaa dadhabu waan adda addaa dadhabu ba'aa baay'ee humnaa olan baadhu malee ba'aa san baachuu dadhabu hakiimiin amma kiiloo tokkotti lafaan kaasin jedhanii hakiimiin kan na ajajje kana hundumaa dhiisee ba'aanan baadhee buddeen na nyaadhe dheengaddaallee maali fuulli kee akka durii miti jijjiirame xabaasaan durii sun sirraa badee naan jedhaniitu namoonni na. Harka keenya walitti bufne gooftaa galateeffannaa. Inni sadaffaan immoo jireenya koo keessatti waanuma namni walitti bu'ee wal ajjeesee gumaa ta'uun jibba. Yeroo waaqayyoon kadhadhus yaa waaqayyo maatii koorra lammii koorra gumaa kan ta'u ati eegi irraa naa ifadhu jedhee waaqayyoon kadhadhu. Akka tasaa ta'ee baatii hidhaa keessa mucaa tokko ijoolleedhuma hiriyaa akka isaa wajjin walitti hamataniitu hamarra kan ka'e ijoolleen kun walitti bu'u. Nama keessatti mucaan inni suni mucaa isa kan kootii kana dhaqee ijoollee dargaggoo nama 10 ta'anii adeeman gidduutti hiriyoota isaa gidduutti mucaa ankoo sana hin kabalee gaafa qabateedhu mucaa kana kuffise. Mucicha gaafa kuffiseedhu mucichi achiin ka'ee gargar gaafa deebisanii ammas hin dhiisu jedheetu inni sun silaa seexanitti ergeera waan ta'eef ulee fudhatee gaafa inni ammas mucaa isa kan kootii sana dha'uuf jedhu ofaan kaasee mucichi dhiite. Gaafa ni dhiitu mucaan achumaan kufee sanni kufe achi ol kaasanii silumayyuu mucichi dhukkubsataa jira jedhanii achi guyyaa lamaan tokko bulee mucaan kan du'aa taanaan fidaniitu mana yaalaa riferaara gashan. Achitti mucaan kuni du'aa jira jedhaniitti mucaa koo sanatti bilbilan. Du'aa jira mucaan eeggadda si wajjin wal loleedha. Nanna'e aniinsaa ganama wal loluun isaanii gaafa oroobii dafinooti. Facaasaa boroobii oolee kamisa dhukkubsatee ol dhufe jimaata ganama silkiidhaan akkana gaafa ijoolleen istimanii na'ee waan an qabu wallaaleen mucaa tajaajilaa tokko waame maaloo mucaa naaf kadhadhu ani jireenya koo keessatti gumaan jibba maaloo waaqayyo mucaa kan harka gumaa ta'u naafa oolchu birriillee kadhataniyyuu hin kaffalu lubbuu namaa wanti kaffalu hin jiru seexanni mucaa koo sababeeffate mucaa kan akkana jeemneedheeni mucichaaf kadhadhanii mucaa tokkotti kenne ofii kooti kiiskoo keessa fiigee lixeetanii bishaan dibataa gaafa kadhannaa sanaa galee an ofii kootiin bitanne mucatti agoosee dhukkubsatte fayyite sanaafan bitee gale bishaanichi immoo mana jiru bishaan sana fuudheeni maqaa mucaasaa mucicha egaa du'eera of wallaaleera arrabni isaa hidhameera nyaata lagateera jedhanii asii gadi bilbilu. Yeroo kana bishaan sana fuudheen maqaa mucichaa dha'ee ela amantiidhaan bishaan kana anatu dhugaa jira miti abalutu dhugaa jira dhee maqaa mucichaa dha'een si'a sadii liqimseen ela mucaa kan wanti arraba wanti sammuusaa qabu wanti nyaata irraa qabu murtoo du'aa irraa qabu bishaan kana amantiidhaan isa liqimsiisaa jira dhee qooda isaa ta'een ofii kootiin liqimse. Gaafa jedhu achi bubbulanii immoo laggi mucaan ka'ee fayyee midhaan nyaateera. Of bareera nama bareera garuu sambusaachuu barbaada maleedha. Ammas itti dabalee bishaan sana amantiidhaan elaa sammuunsaa asirratti sammuunsaa maraatummaa rukutamuu qabu kanuma sababeeffatame bakka waa miidhamuu qabu jedhee ammas bishaan sana liqimsee waaqayyoon kadhadhe kiiskootti galee jilbeenfadhe. Normaal ta'ee mucaan sunis hin fayyee mucaan gosa akka gurmaa ta'uu naa oolee kanaaf waaqayyo waan guddaa naa. Harka keenya walitti dhufne gooftaa galateeffannaa. Haleluuyaa. Gooftaan isa nura